Sinermuun jedhe sinermuun. Bakka dhiifama godhe nan dogongore nama na dogongorsiisaa ni malee sineermu. Dhufteen teessuree maa dhaabatta? Lakkiin taa'anii waa tokko sitti immoo dhufee bira. Tolee gudi ansin teessisne kun maanni rakkoo isaa mee ishinatti miyyuu dhaabaddeetu yaa rakkoon qabu. Eeyyeen innis maal seete dhiifama naa godhe isin jechuun dhufe bakka dhiifama naa godhe waan hundaaf iyyuu. Amma kolfichatti deebitan dhaggeeffadhu waan isin jechaa jiru dhiifama isin jechaa jira bar. Amma piraankina gochuu keeti moo maadha inni reessi handifama na gaafattee sababa isaanitti mimee. Lakki ani piraanka si gochuu miti amma waan dhiifama si gaafadhe si heerumuu hin danda'u kana sitti muudhaafannee dhiifama siin jedhee bar. Maal jettee amma sin heerumu jettee iyyuu dhayi. Eeyyeen sin heerumuun jedhe sin heerumuu. Ammoo na heerumta moo na heerumta maaliidhaaf sababni ati nan heerumu. Bakka dhiifama naa godhe nan dogongore nama na dogongorsiisaa ni malee sin heerumuu waan jedhee bakka dhiifama naa godhe. Lammaffaa afaan kee waan akkanaa baasati mee qoosaa akkanaati iyyuu jalqabsiin laallate. Tokkittuma tana dhiifama naa godhe lammaffaatti illee boqonaa yeroo mana dogongorsiise dhiifama siin jedheera bakka lammaffatti illee. Mee dureessoo yaada ati qabdu jira mee waajjira keenya sirriitti beeksisuu fi guddisuudha mee maal gochuu qabna? Yaada nan qabu baay'eedha. Yaada bilchaataa fi yaada baay'ee fudhatama qabudha jedhee namanaa akkuma suura kanarratti argaa jirtu waajjira keenya sirriitti beeksisuu fi sirriitti daran akka guddatu gochuudhaaf zayitii fi waan ta'e bibbinnee ayyaana waggaatiif nama baay'ee ta'anii suura wajjin kaa'uudhaa fi suura poosti gochuudhaan tiiktook irra gadhiisuu fi yuutuub irratti viidiyoo isaa gadhiisuudhaan waajjira keenya guddisuu hin dandeenya kun yaada gaariidha jedhee namanaan. Waaw yaada ajaa'ibaati kun yaada sirriitti filatamaadha kanaafiyyuu amma maallaqa qopheessinee zayitii xiqqoo binnee daakuu wajjiniin mokoroonii xiqqoo binneetoo namoota baay'eedhaaf kenna suura wajjin ka'uu qabna. Kana bakka yaadni sirriin. Biroo mee gaafis gaafadhaa gaafii kana deebiste badhaasa qabda. Tole na gaafadhu rakkoon qabu nan deebisa. Beelladoota manaa keessaa kan alaalaa guuruu lama maqaa dhahi. Hara baay'eedhaan maqaa dhahuu nan danda'a. Harree, gaangee, saree, adurree kan kana faadha. Maallatti kofaltaree sirrii yoo hin taane sirrii miti naan hin jettu. Hin arganne gaafii biraan si gaafadha. Tole na gaafadhu rakkoon qabu nan deebisa isa kanallee. Harreen tokko handhuura meeqa qabdi? Handhuura lama qabdi. Har'a waan asii arginatti fakkaate eessa oolte? Har'a eessatti naa akkateen manaayyuu gadi hin baane bar. Karaa riizoortii mana keessan duubaa sanitti nama wayii faana si arge jaarsa wayii faana deemaa turte. Woi amma yaadadha jaarsicha faana nan deemaa ture jaarsa akaakayyuu koote shaayii sii bitee nageessaa ture bar. Akaakayyuun kiyya du'e hin jenne eessaa ka'ee shaayii sii bite silaa kiraasaa xiqqee moo ati maariyaam na sobda qoy. Hiriyaa xiyya jiituu saniif akaakayyuu ta'a bar kanaaf anis akaakayyuu jedhaanii bar. Atammaa keetitti ana gowwoomsu keeti kaa subarraadii walii jala ufte akaakayyuu kiyya jette takka immoo akaakayyuu hiriyaa kiyyaati jetta waan hundaafiyyuu dabaree boolla tokkotti maarte bade amma ija kiyya dura ijji kee haa badu. Lakki dhugaan har'a bichaan argee akkati yaaddoo miti bareeda isaa yoo hiriyaa kiyyatu na beellamsiise. Eeshi jaarsa kanarraa maallaqa fudhatte moo fudhanne tamma dafin amani. Waan kaarditee birrii xiqqoo natti kennee baroo sana ni didu. Waan kaarditee birrii xiqqoo sitti kenne. Fidamma birichaas barabbarami. Nyaata. Fidas. Anas birrii anna gurgurte birrichuma kana sirraa fudhadha malee homaa sinni isu